Hiyooyyaa. Akkam jirtu nagaa keessanii baga jiraattan baga nagaa taatanii dhufnee jirra har'ammoo waan adda tokko qabannee dhufnee jirra. Mee keessummaan koo kabajaa guyyaa irraa addee giifti duree addee Asteer wajjiniin dhufeen jira. Egaa gaaffii wal gaafannaa. Gaaffiin kun immoo mudannoo jireenyaa hin qabaa, bu'aa bahii jireenyaa hin qabaa. Waan jirummoo walumaan teenyee dhaggeeffannaa. Gaaffii fi deebiidha kan itti qopheeffannee jirru. Kana anatu gaaffii ishee gaafate. Kinoo anis qopheeffadhee jira. Gaaffii walii barreessinee jira jechuudha. Amma kanaaf gara gaaffii keenyaatti darbina kallattumaanii yaada yoo qabaatte. Isin immoo warri nu jaallattanii warri nu kabajanii keessumatti immoo viidiyoon keenya illee isin biratti baay'ee jaallatamaa akka ta'e nuuf ibsa gochaa jirtu koomentii jalatti. Garuu waan tokko isin irraa barbaanna jechuudha. Innis immoo sabiskiraayibii gochuudhaan akkasumas immoo sheerii gochuudhaan laayikii gochuudhaan ammallee yaada qabdan illee yoo jiraate koomentii jalatti illee nu kaa'uu dandeessu. Amma gara kallattumaan gaaffiidhaan isin irraa moo eessaa ka'a? Rakkoon qabu. Okay. No, dhuka fudhadhu. Anatu si kennaa. Anuma fudhata yaa Rabbi. Fudhadhu ka. Nani kadhaaf maani kadhaa? Ini kata ini bifatta jechuudha. Maal jedha kun? Si dubbisu? Qubee kee. Anatti heerumuu keetiif maaltu sitti dhaga'ama jedha. Akaakuun taa'esusi. Maaltu natti dhaga'ama? Maaltu natti dhaga'ama? Dhugaa waaqa gaaffii ulfaataadha kun. Deemsifataa fi uummanni si dhaggeeffata. Qubeen isaa waan naan dubbifamneef ani naa dubbisee dheeni anatti heerumuu keetiif maaltu sitti dhaga'ama jedha. Egaa wanti natti dhaga'ama. Nan gammada. Kanuma waan jedhuun qabu deebiinsaa kanuma jechuudha gammachuudhuma. Ash walumaa galatti nan gammadaa. Sitti heerumuu kiyyaa fi jetteetti. Amma gaaffii itti aanutti darbina jechuudha fudhadhu. Ani garuu baay'ee na nyaatte. Ershi guyyaa ati baay'ee gadditee fi yeroo kamiyyuu hin dagadhu jettu. Hin dagadhu jettu. Jiraa jedha. Guyyaan ani baay'ee gaddee fi guyyaan ani hin dagadhu jedhu yoo jiraate kanan baay'ee gaddee yoomidha. Kanan hin dagadnes guyyaan jireenyi nagaa jedhe tokko. Guyyaan suni baay'ee dhukkubsadhee ture yeroo sanatti jechuudha. Baay'ee dhukkubsadhee dhukkuba narviitiin qabamee qaamni kiyya baay'ee hidhaa ture. Jireenyi kiyya harki kiyyallee dugdi kiyyallee hidhaadha yeroo sanatti. Yeroo sana bakka jireenya kiyya abaaree baay'ee gaddeera. Biyyuma lafaa kanarratti abdii kutadheera jechuudha. Ani guyyaa sanadha. Guyyaan hin dagannee fi wanti hin irraanfannee bara sanaa fi guyyaa sana. Guyyaan ati gadduu keettis kanatti yoomiyyuu hin dagadhu jettee yaaddu isa kanaa jechuudha. Bara sana baran galmalee dhukkubsadhee jireenya kiyya irratti kana murteesse dhukkuba sanarra dhaabadhee baay'ee jireenya kiyya irratti gaddee jiraachuu dhumma kiyyatti gaddee bakka baay'ee hin dagadhu jedhee kanan keessa koo jiru guyyaa sanaa fi bara sana. Amma fayyideettaa galata Waaqayyoo. Amma immoo fayyee nagaa guutuun qaba. Galata Waaqayyoof haa galatu. Amma galatarra hin jiraam. Eeyyano. Gaaffii lammataa. Dhugaa gaaffiin kennu ulfaata bara. Inni ulfaata. Xiqqaa sana waan isa guddaan xiqqaa qabadhu. Maali waan saayii? Isa dhumarra si wayya. Sitti baay'ata kaa. Astuun eessatti dhalattee inni kunillee gaariidha. Astuun iddoo isheen itti dhalatte Wallagga Ba'aa Aanaa Jimmaa Araaree godina Horroo Guduruu ganda Dhangaggoo Salganii achi keessatti dhalachuu kiyyaafis I'm so happy.
Astuuni mucaa Wallaggaati. mucaa Wallaggaati, Wallagga Bahaati, mucaa baadiyyaati. Keessumatti immoo namoonni baay'een keessanii astuu eessadhaati jettu. Dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e yeroo baay'ee ishee kana dubbachuun fedhu sababiin isaa ani intala gandaallee miti, intala ganda himattullee miti. Yaa garuu hin jira mitiiree akkuma biyyatti lafatti dhalatan himachuun gaariidhuma. Kanaatiif iyyuu namni maaliif kutaa hin qabaa, gosa hin qabaa. Ganda sin qaba. Otoo jettu qamas. Okay. Minyawaan kun harraba nama jajjarsa. Otuu nan jaallati dura jaalallee qabdaayi. Otuu nan jaallati dura. Jaalallee qabdaayi. Qabdaa. Hin qabu jechuufi hin fuune fuudheera. Kanaaf eeyyee nan qaba. Dura. Nan qaba eeyyee dura. Kanaaf iyyuu ishee wajjin akkamitti ganda baatan illee guyyaa biraatti ganda biraatti walitti deebina. Akka kana kan keetti darbine irra kaashiin kun garuu dhumnee guyyaa biraatti sifaatte. Ay xumurame kaa. Ani finne kaa. Ani finne isa kaa. Okay. Ala sida. Ana fudhataa? Yaa Rabbi maal mannaa dhufe laata? Mudannoo kee yeroo mana madaamii keessa turte. Okay. Mudannoo kee yeroo mana madaamii keessa ture inni baay'eedha. Mudannoo kee mana madaamii keessa siinillee yeroo edatti ofitti si kolfisiisu kan immoo dhalootaaf illee barnoota ta'a jettee yaaddu tokko mana madaamii keessatti waan si mudate. Mana madaamii keessatti wanti na mudate mudannoon tokko yeroon jalqaba dhaqee mana waliinaan jettee turte. Mana immoo makiinaa isatti lafa xaraganiin beektu baay'een keessa warri mana madaamii hojjettanii jechuudha. Makiinaa fidii mana waliinaan jettee ani haaraadhaan beeku. Gadi bahee makiinaan baqaanii makiinaa normaalitti hin beekaa gadi bahee dallaa keessa immoo makiinaa dhadhaabbataa jechuudha. Achi isa duuba dhaabadha gadi bahee. Achi namittiin kanuma rifattee maal gootaasiitii kootu naan jettee harka qabdee manatti na galchitee inni kun anaaf mudannoodha. Makiinaa isa guddaa seenan isa akkamittan fuudhee manatti galcha kana jechaan ture. Inni kun mudannoo kiyyaa. Mana garuu baay'een qabu mudannoo kan mana madaamii jechuudha. Akkasi isin immoo mana madaamii keessatti mudannoo isin mudate koomentii jala nuuf kaa'a. Isheen makiinaadhaan mana miici jennaan dhaqxee makiinaa fuutee mana keessa galchiteetti makiinaan mana miicuuf qaba. Yaalii isheen goote milkoomneefi. Naa milkoomne garuu. Mudannoo yeroo kamuu hin daganne qabdaa'e. Mudannoo yeroo kamiyyuu hin daganne. Maal walirra dhufe gaaffiin keenya garuu? Mudannoon jireenya keenya keessatti hin daganne maalidha? Mudannoon bara wantoota dabarse. Biyya Dubaay keessatti dabarse jechuudha. Hijiraan biyya sanatti dabarse jireenya kiyya keessattis hin dagadhu. Achuma ga'uuf iyyuu immoo aarsaan kaffalellee hin dagadhu. Isa kana biyya sana keessatti mudannoon inni dabarse tokkoffaan inni jalqabaa jechuudha. Yeroo ho'aadha kan nuti biyya sana dhaqne. Isa kana keessatti baay'ee tokkollee obsa dhabaa boo'aa dhugaa dubbachuudhaaf boo'aa yerootti ture qabachuudha. Sadarkaan hojii dhiisuu illee ga'eera. Inni kuni yeroo sanatti baay'ee natti ulfaatee biyya sana keessatti baay'ee rakkadheera. Akkuma as deebi'e immoo mudannoo kee yeroo jalqabaa tokko hin daganne jireenya keessatti asii baaneetu karaa Sudaan Dubaay deemuudhaaf gaafa qajeellu achi keessatti daabboo bitanne. Daabboo bitannee afaan hin beeknu birrii 200 kennine daabboon immoo birrii
dhibba tokko. Daabboon birrii dhibba tokko silaa dhibbaan bitannee birrii 50 dhibba tokko nu deebisa. Birrii 50 nu deebisee 50 nu dhowwate. Afaan ittiin gaafannee fudhannu dhabne. Isheen kun illee mudannoon dagatamne taateetu. Afaanii jechuudha mudannoon kee walumaa galatti.